Wanni garaa isaaniitti waaqayyo hin jiru hin jedhu. Isaan amalli isaanii maccaadha. Hammina ciggaasisaa hojjechaa jiru. Namni waan gaarii godhu tokkollee hin jiru. Ogeessonni waaqayyoon barbaadan yoo jiraatan arguudhaaf jedhe. Waaqayyo bantii waaqaa keessaa ilmaan namootaa gadi ni ilaala. Hundinuu dugda itti gatanii jiru. Hundinuu wal ga'anii manca'anii jiru. Namni gaarii godhu tokkollee hin jiru. Lakkii tokkoyyuu hin jiru. Faarfannaa 53dha. Lafti nama dubbise kuni nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo waaqa jiraataa dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi hordoftoota jaalannee shoo akkam jirtan nagaa keessanii tolee warroonni gara mana jaalannee shoo dhuftan yuutuubii kana laayik gochuudhaan koomantii barreessaa akkasuma immoo haaraa taatanii gara mana jaalannee shoo kan dhuftan laayik gochuudhaan eegalaa sabiskiraayib godhaa maatii jaalannee shoo ta'a maatii keenyatti makamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kutaan amma dubbise kanarratti akkasuma mootiin haala ta'ii biyya keenya keessatti yeroo ammaa ifamaa keessattuu ta'ii yeroo ammaa ta'aa jiru kana keessatti wantoota baay'ee isaa argaatii jira. Egaa uummata salaaliitiif sagalee haa taanu akka namaatti sagalee kan taanu nuti namootatti sagalee ta'uudhaaf furmaata finnu tokkollee akka hin jirre beekuu qabna. Maaliif baroota baay'ee waggoota baay'ee lakkoofsineerra namootatti sagalee ta'uudhaan waggaa 5 guutuu dhiigni abbootii keenya dhiigni haadholii keenya dhangala'aatii jira. Saba keenyarraa kallattii kamiiniyyuu haa ta'u dhiigni biyya Itoophiyaa keessatti dhangala'aatii jira jechuudha. Kunis immoo dhiiga qulqullootaati. Kanaaf isa kanaaf inni guddaan nuti gochuu qabnu yeroo ammaa kana keessattuu namoonni kallattii miidiyaatiin baanee baay'een keenya miira keessa galuudhaan sabummaan nutti dhaga'amuudhaan eegummaan nutti dhaga'amuudhaan yeroo itti waaqayyo nu gateera, waaqayyo nu raaffateera, waaqayyo nu beeku, eenyutu nu beeka, namni saba kana hin beeku, waaqayyo saba kana hin beeku jechaati jirra jechuudha. Garuu sagalee waaqayyoo mootiin isa kana jechuu kan qaban goota akka ta'e nutti dubbata jechuudha. Warri waaqayyoo malee jiraatan eeyyeen waaqayyo hin jiru, waaqayyo nu gate, waaqayyo eessa jedhanii hin dubbatu jechuudha. Aarirraan kan kaane matumaayyuu waaqayyo hin jiru jechuu hin qabnu. Akkas jedha sagalee waaqayyo. Ana birattedha. Rifeensi mataa keessanii hundinuu lakkaa'amaadha. Yaada kootiin alatti rifeensi mataa keessanii tokkollee maal hin ta'u hin buqqa'udha. So waaqayyo jira. Garuu nutuyyuu waaqayyoon gate obboloota koo. Nutuyyuu yaada waaqayyoo keessaa ba'e obboloota koo. Nutuyyuu waaqayyoon dagate obboloota koo. Mootummoonni, gurguddoonni, xixiqqoonni waaqayyoon sodaachuu dhiisanii walii isaaniitiif sodaatanii yeroo itti namootatti warra qulqulloota warra homaayyuu hin beeknetti garagalanii maal gochaa jiran keessadha gubaa jiran keessa jirra jechuudha. Kun immoo kan ta'e gara jabummaa cubbuutti jabaatee namni cubbuu hojjechuu isaati jechuudha. Har'a maaliidhaaf saba kanarratti akka kanarratti waraansi kun dhufe? Maaliif saba kanarra gahaa jira? Yoo jenneetoo yaanne tokkummaa walii keenya gidduutti hin qabnu. Keessattuu akka saba Oromootti tokkummaa walii keenya gidduutti hin qabnu. Lammaffaan immootiin tokkummaa waaqayyo wajjin hin qabnu. Waaqayyo wajjin tokkummaa hin qabnu yoo ta'e immoo abbaan barbaade dhufee akka barbaade nu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf walii keenya gidduutti gaafa tokkummaa humne waaqayyo waaqa tokkummaa jaalatu waan ta'eef tokkummaa sana gidduutti argama jechuudha. Waaqayyo saba kamiyyuu hin qoodu, saba kamiifiyyuu hin dubbata. Saba sanaaf mootiin maal ta'uudha? Tokko taanee jiraachuudha. Amma nuti tokko hin taanetti dhagneetoo saba kanaan akka kaleessaatti aadaa durii sanaan deebisnetti iddootti waaqayyo nuuf ka'uu hin danda'u. Maaliif gaafa nuti tokko goone kuni kana baluuti, daariin kun kana baluuti, kuni kan Oromooti, kuni kan Amaaraati, kuni kan Tigreeti jennee mitaa mirga teenyee wal nyaachaa irra. Stiil jechuudha.
keessa ijoolleen shamarranii biyya ambaa jiran amma madaamonni isaanii beekanitti qomoodhaan wal qoodu bara. Mana tokko keessa Amaaraa fi Oromoon jiraate taanaan wal ajjeesanii billaa kan walitti fudhateetu jira. Kan wal qalaa jirutu jira. Kan bakka wal nyaachaa jirutu jira. Nuti maal gochuu qabna? Tokko ta'uu qabna. Biyyaa baanees kan jiru sagalee kan taanu sagalee ta'uun keenya inni guddaan gara yaada waaqayyootti deebi'uudhaan waaqayyoon kadhachuufidha. Tokkoof tokko furmaanni jiru kan keenya, kan biyya keenya, kan dachee keenya keessa alatti wanti nuti dhagaa jiru baay'ee isaa suukanneessaa kan ta'e dhaga'uudhaafis kan namatti hin tolle. Yoo karaa biyyaa galle abdiin tokkollee kan hin jirre dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Wanti abdatamee achi deemama kan hin jedhamee hin yaadamne jechuudha. Ilaa inni caakkaa keessa jiru Oromoo nyaata. Inni naannoo jiru Oromoo nyaata. Dhugaa dubbachuuf sabaafannaa abbadhee Oromoofannaa abbadhee abaluufannaa abbadhee jedhu malee yeroo ammaa kana ba'anii namni nama biraatiif dhaabbatee hin jiru. Ofii isaanii garaa isaaniitiif jechuudha hundumtuu kan ta'e aangoo irratti wal fixaaru. Garuu bakka dhugaa dubbachuu fi gaggeessitoota macaafa qulqulluu Daawit irraa kaastanii yoo argitanii sabni Israa'el gaafa gargar qoodamerree gaggeessan isaan gaggeesse suni diinota isaanii sana tuqa malee warra kan ofii sana maal godha? Tokkoffaa gaafa lolaaf ba'anii yaada waaqayyoo dhaggeeffatu. Yaada waaqayyoo dhaggeeffatee ba'a. Gaafa yaada waaqayyoo dhaggeeffatan immoo hin milkaa'u. Nuti garuu har'a maal gochaa irraa yaada waaqayyoon dhaggeeffannu dhaloota qulqulloota dhiiga dhangalaasaa jirra. Inda'u namatu qaqqabeef malee warra kana warra mootiin miidiyaan hin qaqqabne meeqatu jira kan bo'atii jiran jechuudha. Istiil kanadani ofii kiyyaan beeku jechuudha. Imimmaan armee kana akka kanatti yeroo dhangala'u yeroo akkatti isheen boossu gara jabummaan arma muraan ikkoo kaleessa ani mana barumsaa yeroo hin jirutti jechuudha. Walaloo dhiyeessina ture nu ga'eera jennee harma muraan kun haadholii keenyarraa nu ga'a jenneetu jechuudha. Balaaleffachaa turre. Garuu maalidha hin hafne amma ammaatti. Furmaanni ta'u mootiin harka waaqayyoo keessa bichaadha. Gara mootummootaaf gurguddoota istiil argaatii jirra jechuudha waan isaan hojjechaatii jiran. Obboloota ko xiyyeeffannoon mootummaa kamiyyuu haa ta'u saba kamiyyuu haa ta'u kan inni itti xiyyeeffachuu qabu maalirratti nama irratti lubbuu irratti ture. Biyya keenya keessa wanti hundumtuu gatiin qaalii ta'eetoo kan jiru garuu lubbuun mootiin yeroo itti gatii dhabe keessarraa. Lubbuu namaa yeroo namni akkatti gottotee akka barbaade godhee qalee manatti galchiitoo gubee biraa deemu keessa jirra. Ani mootiin waan na dhibe tokko jira. Biyyuma keenya kanaaf barri dhumaa dhufee bara dhumaa akka hin jennee fi biyya keenya kana duwwaadhaaf barri dhumaa dhufu. Addumatti mootiin sabaan gargar qoodameetu akka kanatti biyya keenyaaf barri dhumaa hin dhufu jechuudha. So maalidha? Inni guddaan nuti gochuu qabnu moototaaf gurguddootatti iyyatanii isaan magaalaa qulqulleeffachaa jiru. Yoo namni jiraate yoo lubbuun jiraate magaalaa sana keessa namni yoo buufate bareeddi malee lafti onaan homaa duwwaan bareedu. Naannoo kamiyyuu bareessu jireenya warra Fariisotaa beektu. Fariisonni gubbaa isaanii qulqulleessu keessi isaanii garuu duwwaadha onaadha. Lubbuudhaaf iddoo hin qabani. Qooduma lubbuun tokko gatii isaan biratti hin qabdu turte. Yesuus gaafa mana isaaniitti simatanii inni cubbamoota wajjiniin taa'ee nyaatee dhugu isaan maal godhanii akkamitti akkas godheedhan. Xiyyeeffannoon isaanii harka dhiqachuu faarra ture. Garuu xiyyeeffannoon Yesuus immoo lubbuu irratti hojjeta ture. Yesuus lubbuu irratti hojjetaa isaan immoo kini harka dhiqachuuf xureessu maaloo sana ture. Irra miiccatanii keessi duwwaa jechuudha.
Kanaaf har'as biyya keenya keessatti taatee kan jiru irri namoota baay'ee qulqulleeffamee magaalaan qulqulleeffamee lubbuun dhalootaa garuu gatii dhabeera jechuudha. Tiksee ta'uun amma yoomititti? Tiksituun jechuun saba kanaaf Waaqayyoo gaditti mootummaa biyya bulchutu jira. Mootummaan biyya bulchu sun immoo saba kanaaf amma isaaf danda'ame nagaa deebisuudha. Ammas dhaloonni kun maal barbaade, maal dhoobotee, maal hawwaa jira yoo jennee yaadne dhaloonni kun nagaa barbaadaa. Kaleessa koo qotiyyoo kan qabu qotiyyoo xamadee, qotiyyoo kan hin qabne immoo ilmoo isaarree xamadee ba'eet nagaa hedheetti warri saraalee nagaa nuuf buusa, nagaa dhoobonne, nagaa nuuf adeeboo jechaa iyyachaa turan. Namoota akkasii har'a gara jabummaa akkamiidha kan akka kanatti dhiigni dhangala'u. Anyways, Waaqayyo mootummootaaf gurguddoota keenyaa fi laphee banamaa, sammuu banamaa isaaniif haa kennu. Nuti kadhannaan keenya inni guddaa akka kiristaanatti, akka waldaa kiristaanatti gochuutii kan qabnu yaada Waaqayyoon ala ta'uu hin qabnu. Wanta ta'u kana hundumaa ilaallee Waaqayyo hin jiru jechuu qabnu. Waaqayyo jira. Waaqayyo mootiin firdiidhaaf akkuma isin beektan macaafni qulqulluun akkuma nutti dubbatu suuta jedha. Suuta jedhee dheekkama. Kanaaf Waaqayyo dheekkamsa kanarraa akka nu deebisuuf nuti tokko taanee gara yaada Waaqayyootti deebi'uu qabna. Miira kana keessa taanee Waaqayyoon dhiisuu hin qabnu. Kaleessa dhaloota baay'ee sammuun isaa tuqamee wangeelarraa garagalee karaa siyaasatti kan deebi'e baay'ee jira. Kanaaf inni guddaan nuti gochuu qabnu ammuma barbaadee haa ta'u wanti jireenya keenyatti dhufu amantii keenya nu gachisiisin. Wanti amma ta'aa jiru kun amantii keessa hin gachisiisin, amantii koo nan gachisiisin. Of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Waan goonu hundumaa akkamitti akka goonu hubannaa fi ogummaadhaan taanee gochuu qabna. Wanti nuti dandeenyu, wanti nuti gochuu dandeenyu inni guddaan maal ta'uudha? Waaqayyoon kadhachuudha. Furmaata biraan jiru jechuudha. Miidiyaa kanarratti lolaa gadi ba'aa akkas godhaa jechuu osoo hin taane Waaqayyoon kadhannee gaheera, deebineerraa, baqqaa nuuf dhiisi jennee Waaqayyoon kadhachuu saba kana araaraan akka ilaalu. Baay'ee Waaqayyo osoo hin dubbatiin wanti ta'e tokko illee hin jiru beekama. Waaqayyo waan amma ta'aa jiru kana hundumaa dubbachaa ture. Na kadhadhaa jechaa ture. Nuti waa tokko sirreessinu gaafa waa tokko badeedha. Waaqayyo nutti hin dubbataa gaafa bade duwwaa deebinee Waaqayyoon kadhanna. Kanaaf inni guddaan nuti gochuu qabnu gara Waaqayyootti iyyuudha. Waaqayyoon barbaaddadha. Waaqayyo nagaa biyya keenyaaf haa kennu isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Gadda laphee namaa cabsuudha kan nuti argaatii jirru. Garuu mootiin yaada Waaqayyoo keessaa gaddi kun akka nu baasnee fi wanti ta'e hundumtuuyyuu yaada Waaqayyootiin ala wanti ta'e hin jiru. Yaada Waaqayyooti wanti ta'e waan ta'eef kanaaf diinaaf karaa banuu dhiisnee gara yaada Waaqayyootti ofii keenya deebinee dhaloonni kun illee mootiin gara yaada garaa geeddarannaatti akka deebi'an gochuudha. Inni guddaan nuti har'a yoo deemne warri Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatan maalidha? Iddoo dhaqan beeku. Warra mootiin dhugicha kanaan beekne kana sababeeffachuun karaaf dhugaan jireenyi Yesuus jecha waa'ee mootummaa Waaqayyootti lallabaa gara jireenyatti akka dhufan. Biyaans foon isaanii addunyaa kanarraa fooniin yoo du'an lubbuun isaanii jireenya qabdi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf lubbuun isaaniis foon isaaniis akka hin banne, lubbuun isaanii ibidda bara baraa akka hin galleef wangeela mootummaa Waaqayyoo kana itti himuudhaan gara jireenyatti akka dhufan godha. Asuma warri viidiyoo kana hordoftan amantaa biraa keessaa kan dhuftan karaan dhugaan jireenya Yesuusidha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif kan erge osoo hin mararsiifatiin
akka biyyi lafaa ittiin fayyituudha waan ta'eef Iyyasuus jireenya, Iyyasuus karaadha, Iyyasuus dhugaadha. Karaan abbaatti nama geessu isa duwwaa waan ta'eef namni isatti amane jireenya bara baraa qaba. Kanaaf du'a bara baraa jalaa ba'aa gara jireenya bara baraatti koottaa isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheerii godhaa.